Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdullah barnoota haaraa takka isinii qabadhee dhufeen jira kan namoonni baay'een keessaan natti ergaa turan YouTube studioon ergaa haaraa takka gubbaa irratti fidee jira short ads revenue sharing waan jedhu mata duree haaraa takka YouTube studio gubbaa nuuf kaahee jira. Wanni kun maali ka jedhu gaaffii namoonni baay'een keessaan na gaafataa jirani anis deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Baatii tokkoon dura viidiyoo tokko maxxanseen ture. Kanaan booda saatii YouTube 4,000 nun barbaachisu moonii ta'uudhaaf kana booda saatii 4,000 nun barbaachisu waan jedhu viidiyoo tokko maxxansee ture. Viidiyoon kuniif ergaan amma YouTube studio irratti nutti erge wal fakkaata. YouTube studio bilbilaa irra galuudhaan mee waliin haa ilaallu. Mata duree kana irratti YouTube studio nama baay'ee irratti ergaan akkas jedhu kun dhufee jira. Gubbaa irratti jechuudha. Short ads revenue sharing will begin in early February waan jedhu mata duree adda takka gubbaa sana kaa'ee jira. To enable this and other updates, new YouTube partner program terms will be able to accept starting mid-January waan jedhu gubbaa kana nu kaa'ee jira. Kana jechuun barnoota duraan barsiifame sanaan waa wal fakkaatu ergaa sana yaadachiisuu fi kan inni as kaa'e learn more jennee keessa seennee waliin ilaalla. Kana jechuun YouTube'n shortii irratti yookaan viidiyoo daqiiqaa tokko gadi irratti beeksisa eegaluuf deema yookaan karaa YouTube irraa maallaqa ittiin argannu karaa biraa banuuf deema. Sana yaadachiisuuf January yookaan immoo dhuma January yookaan February irratti eegalaa jedha. Learn more kana yeroo keessa tuqnee seennu bal'inaan nuuf ibsaa jechuudha. Viidiyoo gabaabaan beeksifni irra dhufuu akka eegaluuf akkasuma akka inni shortiin qofittiin viidiyoon gabaabaa qofittiin moonii ta'uu danda'u nuuf himaa jechuudha. Karaa haaraa ittiin maallaqa YouTube irraa hojjennu mata duree jedhuun dhufaa jira jechuudha. Kana kan inni eegalu February tokkorraa eegala. Bara 2023 February tokkorraa eegalee jalqabaa jechuudha. Yaadachiisuu sanaatiif YouTube'n ergaa kan YouTube studio gubbaa nuuf kaahee jechuudha. Beeksisa YouTube'n shortii yookaan immoo viidiyoo gabaabaa daqiiqaa tokko gadi irra gadhiisuuf deema. Akkasuma maallaqa irraa hojjechuu dandeenya. Viidiyoon gabaabaan sun qofittiinis maallaqa hojjechuu danda'a. Karaa lamaan moonii tahamuun danda'amee jechuudha amma. Ka duraan karaa tokko qofa. Inni tokkoffaan subscribe 1,000 saatii 4,000 yoo baatii 12 keessatti qabaanne moonii ta'uu dandeenya YouTube irraa maallaqa argachuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan amma YouTube'n fidaa jiru kun subscribe 1,000 view viidiyoo gabaabaa irraa viidiyoo daqiiqaa tokko gadi irraa view miliyoona 10 moonii ta'uu danda'ama jechuudha bultii 90 keessatti. Yaadachiisuu sanaatiif YouTube'n ergaa san gubbaa sanarra nu kaahee jechuudha. Viidiyoo shortiin hojii babbareedaa eegalaa jira waan ta'eef more opportunity for more creators. Subscribe 1,000 saatii 4,000 baatii 12 keessatti yoo qabaattan YouTube irraa maallaqa argachuu jalqabdu jechuudha. Inni lammaffaan subscribe 1,000 view miliyoona 10 jechuudha. Karaan ittiin moonii tahamuu danda'amu. Subscribe 1,000 ida'uu saatii 4,000 yookaan view miliyoona 10 baatii 3 keessatti qabaachuun dirqamaa jechuudha moonii ta'uudhaaf. Kanaafuu chaansii guddaa yookaan immoo carraa guddaadha. Shortii qofaan moonii tahamuun danda'amuun viidiyoo gabaabaa daqiiqaa tokko gadi qofaan moonii ta'uu danda'uun baay'ee bareedaadha, carraa bareedaadhas. Walumaa galatti egaa akka nuti hin daganneef nu yaadachiisuuf waan baatii 3 booda eegalamu sana mata duree YouTube studio keessa nuuf kaahee jechuudha. Dismissii tuqnaa yookiin immoo learn more yeroo nuti tuqne irraa badaa jechuudha. Walumaa galatti ergaan ergame kana fakkaata. Egaan barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka gaaffiin keessanii isinii deebi'ee abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.